abbaa baankii kana akka taatan birrii 15,000 ka'ee abbaa baankii akka taa'amu kan eeyyamameef godaa kaasee hanga gubbaatti abbaa qabeenyaa gubbaatii kaasee hanga daldala xiqqaa keessa namoota jiranitti abbaa baankii ta'uu akka isaan danda'an carraa kana mijeessee jira. Gara damee isinitti siqatu deemtanii ulaagaa isaa gaafattanii akka faayinaansii kanas fayyadamtan baankii kana keessatti akka qusattan gaaffii mirgaa gaafachaa kan turee fi waggoota dheeraaf deebii utuu hin argatin hafee egaa akkuma isin beektan bara mootummaa Dr. Abiyyi Ahmed bara mootummaa jijjiiramaa kanatti deebii argatee jira jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Said Muhammad jedhama. Business manager Hijraa Baankii distriktii Kibba Lixaati. Egaan waa'ee Hijraa Baankii bal'inaan hawaasi bal'aan ni beeka. Akkaataa dhufaatii isaallee ni beeka. Waggoota dheeraadhaaf hawaasi bal'aan kun sababa amantaa isaatiin sababa ribaatiin kan wal qabatee ikoonoomii biyya kanaa keessatti hamma hirmaachuu qabu otoo hin hirmaatin waggoota dheeraaf dabarsee jaarraa dheeraadhaaf gaaffii mirga isaa gaaffii baankii dhalarraa bilisaa gaaffii mirgaa gaafachaa kan turee fi waggoota dheeraaf deebii otoo hin argatin hafee egaa akkuma isin beektan bara mootummaa Dr. Abiyyi Ahmed bara mootummaa jijjiiramaa kanatti deebii argatee jira jechuudha. Egaan baankiin dhalarraa bilisaa kan beekamtii argatee yookaan higgaawii kan ta'e proclamation numberii 1159 muraa 2019 akkasumas directive national bank directive SBB 72 2020tti kan seera qabeessummaa kan argate tajaajila hawaasa isaatiif akkasumallee inclusive kan ta'e yookaan immoo baankii amantaadhaan kan hin qoonne hawaasi kamillee kan seera shari'aa eeggate seera shari'aan kaa'uun kan ribaarratti daldala ribaarratti hundaa'e kan hin hojjetin irratti kan hundeeffame kan hojii hojjetu hundumtuu itti fayyadamuu kan danda'u ta'uusaa hawaasi bal'aan hinuma beeka jedhamee yaadama. Egaan baankiin tokko gara hawaasaatti gaafa dhufu tajaajila gurguddaa sadii kan inni kennu. Inni jalqabaa qusannaadha yookaan maamilli maallaqa isaa amaanaadhaan yookaan adaraadhaan kan keessa kaawwatu kun tajaajila jalqabaati baankii kamirraallee kan argatamu jechuudha. Inni lammaffaan tajaajila liqaatii yookaan faayinaans kan jennu kana. Faayinaansii kanallee akkuma kana tajaajila bebbeekamoo sadan jiran keessaa faayinaansiin isa tokkodha. Kan hundi argachuu hin dandeenye liqa yookaan qusannaa yookaan amaanaadhaan maallaqa kaa'achuu maamilli kamillee argachuu danda'a. Liqa garuu maamilli hundi kan walqixxatti hundi argachuun kan hin dandeenye namoota daldala keessa jiran irratti xiyyeeffannoon kenname kan kennamuudha jechuudha. Akkasumallee tajaajilli inni sadaffaa fi inni guddaan abbaa baankummaa ta'uudha akkuma beekamu. Kanaaf baankiin Hijraa erga hundeeffame waggaa 4-5 kana keessatti almost waggaa 5 keessa kan inni jiru tajaajila sadan kana ni kenna. Tajaajila addatti immoo tajaajila abbaa baankummaa kan kennaa jiru ta'uusaa bal'inaan ka'ee jira. Kanaaf abbaa baankii kanaa akka taatan gama kanaan isin affeerra. Dabalataan baankiin kun kan tajaajila inni kennaa jiru keessaa inni guddaan digital finance yookaan halal pay kan jedhamu namoonni irra caalaan daldala seera qabeessa ta'anii nigdi fiqaadiif tiin nambarii qofaan tajaajila faayinaansii kan argachaa jiran ta'uusaallee karaa adda addaatiin hawaasa keenya dhagaa jira jennee yaadna. Kanaaf tajaajila kanallee uummata keenyaaf daldala gara gadii kan jiraniif collateral yookaan immoo waan qabsiisan kaartaa pilaanii tuun gaafatin mana osoo hin gaafatin birrii 200,000 irraa kaasee hanga 500,000tti sadarkaadhaan kan deemu kennuu eegalee jira. 200,000 yeroo jalqabaatii fi birrii 200,000 fudhataa kana jechuun kaashii osoo hin taane qodaan bitamee fi qodaa birrii 200,000 fakkeenyaaf namni tokko
daldala shaqaxaa shaqaxii yookaan immoo daldala kan akka mana uffataa daldala gosa adda addaa irratti kan namni irratti hundaa'ee hojjechaatti jiru. Daldala sana isaarratti qodaa sun bitamee fi qodaan inni itti daldalaa jiru sun bitamee fi hanga ji'a ja'aan kaffalee hanga ji'a ja'aatti akka inni xumurra kan taasisu. Egaan erga ji'a ja'a booddee erga isa kana 200,000 jalqabaa kan arga ofirraa fixee booda ammas marsaa lammaffaa irratti gara 350 achi ol butaaf. Qodaa birrii 200,000 jalqaba bitee fi sanattiin hojjechaa maamilli sun deebisee kaffaleennaan zuurii lammaffaa irratti yookaan marsaa lammataatti 350 achi ol butaa fi akkuma kanas hanga ji'a ja'aatti ittiin hojjechaa maallaqa baankii kana erga deebisee marsaa sadaffaa irratti gara 500 achi ol butaaf. Kanaaf hawaasa keenya gara gadii jiran hamma danda'ametti gara giddu galeessummaatti akka isaan dhufaniif gargaarsa guddaadha kan inni gochaatti jiru. Irra caalaan hawaasa keenya itti fayyadamaa jira. Keessumaa magaalaa irratti fayyadamaa jira. Aanaa irraallee mirga kana fayyadamuu sababa qabaniif akka fayyadaman gamanumaan isin affeerra. Egaan bara kanatti akka distriktii Kibba Lixaatti daldaltoota xixiqqaa gara gadii jiran seera qabeessa ta'aniif hanga birrii miliyoona 230 ol karoora kan baasnee hawaasa keenya ittiin gargaaruudhaaf qopheessine sababa jiruu fi namoonni ulaagaa guuttatan ulaagaa isaanii gara dameetti dhiyaatee jiru dhaqanii akka isaan kana fayyadaman gamanumaan isin affeerra. Egaan dameen akka Kibba Lixaatti gara damee 20 wayii gahaatti jira. Fakkeenyaaf akka godina Jimmaa kanatti Oomoon addaa irraa qabna. Sarboo jira, Asandaaboo jira, Saqqaa jira, Limmuu, Geeraa, Sigmoo, Gaattiraa akkasumallee magaalaa Jimmaa keessaa damee 3 qabna. Gara fuulduraattis dameen baay'ee babal'achaatti jiru. Beddelleedhaa qabna, Mattuudhaa qabna, Teeppii, Miizaan, Meexxii dameelee bakka hundatti keessumaa hawaasi keenya bakka itti baay'inaan argamu, hawaasi musliimaa bakka itti baay'inaan argamutti dameen babanamaa kan jiru ta'uusaa gamanumaan isinii kaasaa. Gara damee isinitti siqatu deemtanii ulaagaa isaa gaafattanii akka faayinaansii kanas fayyadamtan, baankii kana keessatti akka qusattan, abbaa baankii kana akka taatan, birrii 15,000 ka'ee abbaa baankii akka taa'amu kan eeyyamameef godaa kaasee hanga gubbaatti abbaa qabeenyaa gubbaatii kaasee hanga daldala xiqqaa keessa namoota jiranitti abbaa baankii ta'uu akka isaan danda'an carraa kana mijeessee jira baankiin Hijiraa. Kanaaf kanatti akka itti fayyadamtan isin affeerraa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.